Attam ooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaataarraaf qabnu kunoo. Koreen fannoo diimaa kan addunyaa meeshaalee wal'aansa fayyaa akkaan barbaachisoo ta'an gara Tigraayiif naannolee ollaaf geessuu kan itti fufe ta'uu beeksisee jira. Jila garee kanaa kan Itoophiyaa keessa jiruuf dubbii himtuu ka ta'an Faaxumaa Seeter raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kan akkaan barbaachisan meeshaalee wal'aansa fayyaa marsaa lammataa kaleessa Maqalee dhaqqabee jira. Mootummaan Itoophiyaa irra deddeebi'uun akka labsetti michoonni keenya gargaarsa dhala namaa Tigraay akka dhaqqabsiisan gochuuf geejjiba balaliinis ta'e konkolaataan gargaaraa jirra jedhe. Ta'us garuu karaa Samaraa Abaalaa Maqalee daandiin geessu kan gargaarsa dhaqqabsiisuu fi carraa tokkittii ta'e sun yeroo ammaa marsaa lammataaf addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF Afaar keessatti weerara gaggeessaa jiruun cufameeraa jedha. Faaxumaan waan lubbuu namaa oolchuuf gargaaran samiirraan gara Tigraayitti dhaqqabsiisuu itti fufna jedhani kunis gama aangawoota Itoophiyaan deeggarsa taasifamuun ta'uu ibsan. Gargaarsi kun bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa keessattis kennamaa akka jiru ibsameera jechuudhaan Addis Chakkol gabaaseera. Tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan gosa Pfizer United States gama Covaxin Itoophiyaaf ergite miliyoona 1,680,120 dhaqqabuusaa Finfinnee kan jiru Embasiin United States har'a beeksisee jira. Kaayyoon keenya tokkittiin lubbuu namaa oolchuudha ka jedhu ibsi embasii kun tallaaliin kun iddoo lamatti qoodamee amajjii 24 fi 26 dirree xayyaaraa boolee dhaqqabeeraa jedha. Kunis waliigalaan uummanni Ameerikaa Itoophiyaaf adoolessa 17 bara 2021 kaasee tallaaliin arjooman kan farra dhukkuba COVID-19 miliyoona 6.1 geessisee jira. Weerara COVID-19 xumuratti tolchuuf gaarii fi quubsaa akka ta'e meeshaan tokko tallaaliidha jedhee Ameerikaan tallaalii kana biliyoona 1.1 bittee addunyaaf raabsuuf cicha akka qabdu ibsamee jira. Haga har'aatti United States tallaalii miliyoona 300 miliyoona 65 biyyoota 110 arjoomuun ishee beekamee jira. Gamtaa tallaalii gaavii jedhamuuf miseensota akka ta'an 92 akkasumas biyyoota miseensa gamtaa Afriikaaf kennuuf weerara kana sadarkaa addunyaatti faccisuuf waadaa pireezidaant Joo Baayiden seenan fiixaan baasuuf gargaara jedhameera. Gara fuula duraattis gamtaa Afriikaa fi waaltaa to'annoo dhukkubootaa kan Afriikaa waliin qindoominaan karaa gama Covax tallaalii kana ardittii keessatti waliin ga'uuf hojjechuu ka barbaadan ta'uu ibsi embasii United States kan Finfinnee irraa baase kun hubachiiseera. Guyyoota muraasa darban kana keessa addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF bulchiisa naannoo Afaar keessatti duula waraanaa gaggeessaa akka jiru ibsuusaa kan ilaaleen kan gaafataman dubbiimaan ministirii dantaa alaa United States Ned Price wal waraansi haaraan naannoo Afaar keessatti ka'uun akka yaaddessaa ta'uu fi kan hundi keenya beeknu gargaarsi dhala namaa akkaan barbaachisaa ta'e akka hin dhaqqabne ittisuusaaf gamni hundumtuu tarkaanfii fudhatan dhaabuu akka qaban irra deebinee gaafanna jedhan. Kaawunsiliin ministeerotaa amajjii 26 labsii yeroo hatattamaa kan guutummaa biyyattii keessatti hojiirra oolaa jiru kaasuu fi murannoo qabu ni simannaa ka jedhan Ned Price murtiin kunis mana maree bakka bu'oota uummataan raggaatee akka argatu nan abdadhaa jedhan. Mootummaan labsii yeroo hatattamaan namoota hidhee ture hunda akka hiikuuf gaafanna jedhanii paartileen biyyattii keessaa hundi marii guutuu biyyaatti hirmaatanii Itoophiyaa badhaatee fi deemokiraatawaa taate argamsiisuuf mul'ata qaban akka walii qoodan jajjabeessinaa jedhan. Mariin kun caasaa haqaa ifa ta'e kan waliigalaa argamsiisuuf cicha jiru dabalachuu qabaas jedhanii jiran. Guyyoota muraasa dura jilli addaa kan United States Saatarfiildii fi ittaantuun ministeera dhimmoota Afrikaa fe'en muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin marii bu'a qabeessa gaggeessuu isaanii kan ibsan Price. Jiloonni gamasitti malan kunis tokkummaa abbaa biyyummaa Itoophiyaaf daangaa isheef cicha qaban ibsaniiru jedhan. Pireezidaant Baayiden torban lama dura muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin bilbilaan dubbachuu isaanis Ned Price yaadachiisaniiru.
keeniyaa keessa ka jiru embasiin faransaayii lammiiwwan biyyoota gama dhihaaf akeekkachiisa of eeggannoo labsee jira. dhuma torban kanaa irratti lafatti lammiiwwan biyya alaa walitti qabaman kan akka hoteelaa galma daldalaa gurguddaa keessumaa kan naayiroobii keessaa akka hin dhandhe gaafate. embasiin jarmanii gamas jirus lammiiwwan isaa akka of eeggannoo godhan akeekkachiiseera. poolisiin keeniyaa akka jedhutti akeekkachiisa shororkaa kenname argineerra kanaaf eegumsa jabeessinaa jedhee jira. aangawoonni keeniyaa ammoo gama isaaniitiin haleellaa shororkeessotaa karoorfame kanaaf deebii kennuuf jecha humnootii nageenyaa lakkoofsaan ga'oo ta'e bobbaafni jirra jedhaniiru. maalaawii keessatti jandoora hoobaa fi lolaa bishaanii konyaalee 15 keessatti yoo xiqqaate nama 19 ajjeesuun kanneen biroo 100 caalan madeessuu aangawoonni biyyattii ibsaniiru. koomishiniin waa'ee balaa kan maalaawii chaarles kaalemba kamisa kaleessaa akka jedhanitti namoota mooraa keessa jiraniif nyaati hatattamaan barbaachisaadha. roobni waan itti fufee jiruufis namoonni lafatti daahatan barbaadu jedhanii bakka dahannaa caalaa ammoo namoota mooraa keessatti walitti qabamanii jiranii hundaaf nyaatatu barbaachisaa jedhaniiru. iddoo hedduutti imallee akka arginetti boqqolloon namoonni mana keessaa qaban manca'ee fi tortoree waan jiruuf jecha namni waan tokko yoo harkaan qabu jechuun ibsan. namoonni 200,000 mana 48,000 keessaa irra hedduun isaanii manaaf qe'ee kan godaanan yoo ta'u haala hamaa mudate kanaan miidhamanii jiru. lolaan bishaanii guute sadarkaa ibsuun hin danda'amne dhaqqabuusaa immoo jiraattonni dubbataniiru. kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. raashiyaan baatii dhufu yukireeniin weeraruu akka dandeessu kan argisiisu carraan ifatee jira jechuudhaan pireezidaan joo baayiden gita isaanii kan yukireen vilaadimir zeleniskii kamisa kaleessaa akeekkachiisuu isaanii ibsi waayit haawus irraa ba'e hubachiisee jira. pireezidaan baayiden raashiyaan baatii dhufu jechuun guraandhala keessa yukireeniin akka weeraruu maltu carraa ifa galaatu jira jechuu isaanii dubbi himtuu kaawunsilii nageenyaa biyyoolessaa kan waayit haawus emilii hoorn ibsanii jiru. kanas ifatti dubbachuudhaan baatilee hedduufis akeekkachiisaa turree jedhan. raashiyaan gama isheen kamisa kaleessaa akka jettetti awurooppaa gama bahaa keessatti muddamsi laaffachuuf carraan jiru xiqqoodha. sababiinsaas yukireen miseensummaa neetoo keessaa akka baatuuf akkasumas biyyoonni gama dhihaa waraanaa fi meeshaalee isaanii biyyootii raashiyaa waliin waldaangessan keessaa akka baasan gaaffii raashiyaan dhiyeessite ameerikaan eega diddee booda. ministeerri dantaalaa raashiyaa sergey laavrov akka ibsanitti gaaffii keenyaaf deebii ameerikaan laatte waan gaarii tokkoon qabu garuu waan hanga tokko dhimmootii sadarkaa lammataa irratti marii jabaan akka gaggeeffamu karaa banuu malaa jedhaniiru. yuunaayitid isteetsiif michoonni ishee kan awurooppaa gaaffii ijoo mooskoon gaafatte fudhatama dhabsiisan. dippiloomatii yukireen kan sadarkaa olaanaa akka jedhanitti aangawoonni yaada pireezidaant puutinitti dhiyeeffachuuf deeman qabu. dubbii himaan isaanii dimitri peskov immoo deebiin raashiyaa dhiyeenyatti dhufuuf jira jedhanii marii itti fufuuf yeroo hundaa carraan jira kunis fedhii keenyaaf kan ameerikaati jedhaniiru. abbaan murtii mana murtii muummichaa kan yuunaayitid isteetsi ka turan Steven Breyer kamisa kaleessaa hojiirraa soorata ba'uun isaanii pireezidaan baayiden bakka isaanii nama akka buusan carraa kennee jira. pireezidaan baayiden waadaa yeroo duulana filadhaa seenan eeguuf jecha dubartii ameerikaa hidda dhalata afrikaa bakka Breyer bu'an maqaa dha'aniiru. kanarratti oduu booda gabaasa qabna. oduun har'aaf qabnu kanuma.